Egaa karaawwan gara United States of America isheenan keessaa tokko karaa DV kanaan jechuudha. Yooyyaa harka fuune jirra jirtu hordoftoota chaanaalii koo Gadafaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya jaalala kajaas biraa jiraatu jechuudha. Egaa har'amoon viidiyoo bareedaa isinirraa baratan jiruu fi isinitti fayyadamtan isinii qabadee dhufeen jira. Egaa kunis maal isinii fakkaata? DV yookaan Diversity Visa kan United States of America seentan kan waliin guunu ta'a foormii kana kan keessan guutuudhaan carraan kun yoo isin dhufe kan deemtan ta'a jechuudha. Egaa foormii kana na waliin hordofuudhaan guutaadha. Isin immoo kan keessan kan guutan jechuudha. Ani laaptooppii koo irratti isin agarsiisa. Isin immoo sana hordofuudhaan keessanii yaada qabdan koomentii irratti na barreessaa. Video kana like gochuudhaan eegalla. Akkasumas warreen chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhaa. Hanga video kootu biraatti immoo na waliin turtii gaarii godhaa. Gara viidiyochaatti haasa'ina. Egaa jalqabumaan Chrome keessanii bakka search jedhu irratti DV program jettanii barreessitanii itti jalqabumaa irraa isinii dhufu kana hin tuqxanii egaa kana fakkaatanii dhufu jechuudha. Instruction wan adda qaba. Akkasumas immoo photo instruction kan jedhu photo akkamii akka isaan barbaadan immoo keessa seenee ilaalla jechuudha. Photo example isa edit tuqnee ilaalla. Gadi yeroo butta akkanatti example afur nuu kannee jira. Kan dhiiraa tokko kan mataa qullaa jirtu dubaraaf jechuudha. Akkasumas immoo obboleettiiwwan musliimaatiif akkaataa hijaabatti godhatanii agarsiiseera jechuudha. Egaa kana keessaa saayizii isaatiidha. Akkasumas immoo gilaasii akka fayyadamuun akka hin danda'amne nutti agarsiisa jechuudha. Obboleewwan musliimaatiif akkanatti godhatanii jechuudha. Fuula keessan akkasiin hin dhowwinatti ijoollee qabatan immoo ijoollee akkanatti kaastan jechuudha. Nama biraadhaa keessa seenuun qabu jechuudha footicha keessa. Egaa akka viidiyoon edit godhamee hin tokkoffamne kan jedhu inni kun immoo background keessan adii qofaa ta'uu qaba jechuudha. Egaa gara hojichaatti haaseennuuti jalqabumaan yeroo eegallu begin entry kan jettan ishee ammarra jirtan ishee tuqneeti kan gara namichaa jennu jechuudha. Dibichaatti bakka authentication code kanatti qubeewwan agartan yoo capital lettering fi capitalin lakkoofsas yoo ta'e lakkoofsa gootanii submit bakkeetti tuqxanii jechuudha. Egaa foormichi kana fakkaata. Tokkoffaa irratti name jedha maqaadha jechuudha. Jalqaba irratti last yookaan family name jechuun maqaa akaakayyuu keessaniidha kan irra guutanii kan koo qaadii jedhee guutee jira. Akkasumas first name irratti maqaa keessan jechuun Muhammad jedhee jira. Maqaa middle name maqaa abbaa keessanii Iraan jedhanii jira. Muhammad Ibrahim Qaadii waan ta'eef maqaan koo jechuudha. Lammaffaa irratti gender waan ta'eef waan dhiira waan ta'eef dhiiratti jedhanii jiran kan dhalaataa ta'uu female jettanii jechuudha. Egaa sadaffaa irratti yeroo dhufnu birthday ta'aa kun yeroo guyyaa dhaloota keessanii jechuudha. Month bakka jedhu irratti ji'a guyyaa ji'a itti dhalattan kan guutan jechuudha. Kan kooshanii May waan ta'eef jechuudha. Dayin immoo guyyaa 3 kan dhaladhe 2002 jechuudha. Barimoon. Egaa afuraffaa irra kan jiru city where you were born bakka dhaloota keessanii jechuudha. Yoo kan beektan ta'e guutan yoo kan hin beekne ta'e immoo barsiitii unknown bakka jedhu kana tiiggootanii jechuudha. An bakka itti dhaladhe cirratti kan ta'eef cirratti jedhanii jira. Shanaffaa irratti yeroo dhufnu immoo country bakka isin itti dhalattan isin agarsiisa. Kan keessaa Itoophiyaa kan jedhu irratti filattanii jechuudha bakka isin itti dhalattan. Kanaaf Itoophiyaa jedhanii jira jechuudha. Jahaffaa irratti immoo DV
program eligibility kan jedhu faratti bakka yes jettonarra gara no ishee tuttuqxaniiti amma select country ni jedhamu banama jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa jettanii biyya Itoophiyaa irratti gootanii jechuudha. torbaffaa irratti yeroo dhufnu entrant photograph yookaan footoo isin kaatan san jechuudha. Footoon keessan akka background isaatii adii ta'uu qaba, akkasumas immoo shadow yookaan immoo gaaddidduu qabaachuu hin qabu kan jedhu jechuudha. Akkasumas immoo footoon isin kaatan sun ji'a 6 as ta'uu qaba, ji'a 6 garas yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Ati kaatanii ji'a 6 ol ta'uu hin qabu jechuudha. Kan bakka itti tuqxaniiti bakka footoon keessan jiru dhaxanii jechuudha. Footoo kan koo itti galchee jira. Egaa mailing address kuni in case of optional tokkoffaarra kan jiru maqaa keessan jechuudha. Asii irratti kan guutan maqaa koo Muhammad Ibrahim jedhee nan guutaa jechuudha. Biirra kan jiru address laantu jedha. Egaa bakka kanatti biyya keessanii fi poostaa isin qabdan kan itti naqxan jechuudha. Egaa jalqabuma Itoophiyaa jennee qoodduu goone achi siqsineeti bakka poostaa sanidha. Harar jedhanii jira. Biyya Hararitti waan ta'eef Harar jedhanii sanii booda poostal koodii kan koonti naqaa jechuudha. Egaa caarra yeroo dhufnu immoo address line to isa jedhu irratti inni optional yoo feetan guutuu dandeessan yookaan dandeessan Harar jedheen amma ni ta'a jechuudha. Kan Finfinnee jirtan Addis Ababa jettaniinis ni ta'a. Egaa gara ani guutuu diirratti yeroo dabarre city yookaan taa'uunidha magaalaa jechuudha. Egaa mailing addressing kan koo Harar waan ta'eef taa'uunichi Harar jedhanii guutaa. District county yookaan province state seedu Itoophiyaa godhee tuqaa godhee achi qoodduu godhee achi yeroo siqsee Harar jedhanii guutaa jechuudha. Asii postal code kan jedhu kanaaf postal code magaalaawwan adda addaadhaan ni qabanii kan hin qabne yoo ta'an kanneen akka Adaamaa fa'aa no postal code kan jettu gootanii jechuudha. Ani Harar 3,200 waan ta'eef 3,200 jedhanii yaa'in egaa gaaratti yeroo dabaru kaawuntirii yookaan biyyeera kana keessa Itoophiyaa kan jedhu maratee jira jechuudha. Sagalaffaa irratti yeroo dabaru immoo biyya amma isinitti jiraattan jira Itoophiyaa jedhanii jiran Itoophiyaan jira isin immoo bakka jiratan guutanii jechuudha. Egaa gara 10ffaatti yeroo dabarru immoo foon nambar yookaan lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti naqaa'edha. Yoo feetan naqxan yoo feetan dhiistan optionaliidha jira. Ani garuu yoo naqee waan gaariidha jedhuufu bakka sanitti lakkoofsa koonan naqaa jechuudha. Ida'uu 2-5 takka jedheeti kan hin jalqabu jechuudha. Gara 11ffaatti yeroo dabaru email address jedha. Email address fi baay'eedha. Irratti isa barreessan gadi irratti konfirmii akka gootanii fi kan nuti himaa jiru. Egaa 11ffaa irratti ani emailii kan koo naqee jira jechuudha. Egaa 12ffaa irratti yeroo dabarru sadarkaa barnootaati kan jedhu isin sadarkaa barnootaa isin irra jirtan kan guutanii jechuudha. Garuu kan filatamu kutaa 12 ol yoo kan taatan ta'edha. Ani Sam University course jedhanii jira barataa university waan ta'eef digirii waan qabneef jechuudha. Kanneen doctorate qabdan doctorate qabdan jechuudha. 13ffaa irratti yeroo dabarru 13ffaa irra kan jiru akkaataa fuudhaaf heeruma keessaniiti kan jedhu inni isin kan keessan guutanii jechuudha. Yookaan fuutanii jirtan ta'e married kan jedhu gootanii jechuudha. Yoo kan fuun ta'e unmarried jettanii yoo waliiktanii jirtan ta'e divorce jettanii
guutanii jechuudha. Ani kan koo unmarried kan jedhu nan filadha jechuudha. Kudha afuraffaarratti dabarru number of children jedha. Yoo kan ilmaan qabdan ta'e bakka sanatti ilmaan keessan guutanii egaa kan guunne raawwatee jira ol gara gaggalchitanii bakka hin guutamneef guutameeru lallaalaa jechuudha. Lammeessaa edit waan hin godhamneef continue kan jechuu tuqqanii yookaan raawwatan ta'e jechuudha. Yeroo continue jettaniin akkanattis ni dhufa jechuudha. Akka laaltanii edit gootaniif yoo feetan gootu paartoon jettanii egaa akkanatti guutuu isaatii yookaan tolee hortoo laaltanii yeroo raawwattan submit bakka itti kana tuqanii submit gootanii jechuudha. Egaa success jedheera akkuma agartan asirratti akkuma isin mul'ataa jiru kana. Kanaafuu confirmation number isheetu tana akka hin ganne screenshot godhaa yookaan screenshot godhaa kaa'adha yookaan immoo copy gootanii print godhaa jechuun barbaada. Kooticha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aasiin qabadee dhufe kan fakkaatu akka viidiyoo kanarraa barattan irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warreen viidiyoon kun tolee irra ta'e like godhaadha. Akkasumas yaada qabdan comment irratti na barreessaa. Viidiyoo biraatti isiniin dhufa ofeettan ammas waan na waliin turtaniif